سمعت نبي كنا صلى الله عليه وسلم أعرف ستجرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كهوني كم درتور دفتك يا إيجان هار أنتنا السنجلا بريت إنجرا almost باتي تكو كاس بريت إنجرا يوما قد ديسمبر كنا فود ديفام السنجا فتشودا واسرة في هدو سكسياري ياري كسرنا كي كانت تولا بريت إنجرا إيجان كومنتي غرغرا راتي مالي بدي جرتا يوكان موتو drama post gootanii hin beekanii viidiyoo gadhiisanii hin beekanii maali jedhu koomentii hedduun nu gahee ergaan keessan nu bira gahee jira. Egaan akkuma argitan anis biizii ta'e jechuun haala tokko na mijeeffachuutti ture. Sanumaaf sinirraa badde dhiifama guddaa sin gaafadha. Egaan amma booda inshaallah yoo rabbi jedhee guyyaa har'aa kanarraa eegalee viidiyoo garagaraa biloogii fi diraamaa garagaraa akka isiniif qabadhee dhiyaadhu waadaa seena. Itu, egan komenti namarraa keessa maaliif baddee yookaan immoo anas ogeessi jaalalaa yookaan absee nama gaafatee jira. Ogeessi jaalalaatis nagaa qaba, fayyaa qaba. Ni dhiistanii warri yuutuuba maali jettan yuutuuba dhiisnee osoo hin taane haala tokko nu mijaa'uu dhaabateeti. Rakkina kaameeraa jiraachuu danda'a. Bicha waan tokko fi dhiifama guddaa isin jecha diraamaa dalagamee lafa qabnus ni qabna. Akkasumas viidiyoo garagaraatis waa'ee bara haaraa kana yookaan immoo kirismasaa kana 2022 akka lakkoofsa Awurooppaatti bara haaraa seenu kanaaf viidiyoo wahii ka waraabadheen qaba. Viidiyoo kana isiniif hin gadhiisa. Garuu mootu yeroo viidiyoo kana gadhiisu wanti sanaaf qabdan tokko soo jiraate wanta hin jedhina jechuun namni kirismas yookaan immoo bara haaraa kana itti amanee yookaan kabajuudhaaf osoo hin taane yaani ni jira miti itti amanee kabajuu osoo hin taane akkanumaan viidiyoo kana gadhiisuu waan barbaadee fi bakka waan akkasiitiif osoo hin gadhiisin dura isin hubachiisuu barbaadeeti. Maaliif namni bara kana itti kabajii haramaa shari'aa islaamaa keessatti akka hin hayyaamne ni beeka. Anis kabajee yookaan immoo jaalala sanii qabaadheetii miti viidiyoo akka ciraa ta'e gaafas anis alan ture viidiyoo san waraabee waan jiruuf poost gadhiisuun kiyyan oolu guyyaa tokko booda yookaan har'a yookaan immoo bor keessa. Kanaafuu viidiyoo san yeroo ilaaltan akka koomentii keessan jechuun amma wanni isin hubachiiseef koomentii keessan gara fuulduraatiif ni kabajettanii yaadni akkanaa akka mataa keessan keessaa hin seenneef. Ammas waan tokko jira yeroo meekaappii dibatan maaliif akka ta'e hin beeku. Namoonni hedduun akka ani meekaappii dibadhu hin fedhu. Uumamaan bareedaa akkanatti ama yeroo kana waanta kan dibannee miti akkanatti bareedaa maali koomentii jedhamu jira. Hedduu galatoomaa isiniin jedha asumaaniyyuu warri yookaan feeka yookaan immoo meekaappii waliin nan jaalannes galatoomaa isiniin jedha. Gorsana gorsanii yookaan dhaamsanaa dabarsaniif garuu mootu tokko koomentiin nama arrabsus ni jira. Garuu koomentii keessantu mooraalii namaa taha. Koomentii isin na barreessitantu anaan mooraalii na taha. Maaliif koomentii kanarratti wanni bareedaan yoo na barreessitan koomentii keessa mooraalii na ta'a. Alaa kulli haalin dhaamsanaaf dhaama bakka inni gongorees dogongora kiyyaas akkaan sirreeffadhu bakka kanatti akkanaan sirreeffadhuudha malee arrabaaf maalii maaltu fide dhiifama na godha. Ammas egaa yuutuuba kana dalaguu baatii tokkoof akkas dhaabee addunyaa sana keessatti waa hedduu ture. Amma sancha nabi keenya sallallahu alaihi wasallam arrabsitu jira. Rabbi jazaa haa kafaluuf jenna. Addunyaa sanarratti maqaan nabi sallallahu alaihi wasallam afaan nama hundaatiin yaamamu. Namni argee kaasee maqaa yaamuu qabu miti. Dogongora Rabbi jazaa ni deebisaaf. Rabbi akiraaf addunyaa nama salphisa waan ta'eef jechuun amantaa nuti hundi keenya amantaa mataa keenyaa eegatti amannee kabajnee jaalannee jechuun amantaa nama biraa tuquun mirga hin qabnu. Akkuma nuti amantaa keenya jaalannu san namoonni biraatis amantaa ofii jaallatu. Kanaafuu waan akkasii sun godhuun dhorkaadha.
sinin jedha nuti amma ummata muslimaa addunyaa sana guutuu irratti jiraatan osoo hin taane namuma kamiyyuuttiyyu nama ta'ee sammuun isaa yaaduu danda'u tokkottiyyuu na waan dhagahamu because waan namni tokko waan isan galchanii keessa seenee haasa'uu hin qabu. Itti fakkaatee namni gariin mootu yeroo yuutuuba irra bahanii haasa'an dirqaniiti yookaan immoo nama dirqiidhaan haasofsiisee waan akkasii kan jedhamtu jira. Wanni fedhe yoo dirqan addunyaa sana bilaash har'a jiraattee borarraa galte anarra kanatti as bira taa'ee haasa'uu danda'a. Garuu mootu bor bakka nan jiru rabbi qofa beeka anuu hin beeku. Kanaafuu namni nama dirqee namni isa dirqee lubbuuf ta'ee waan fedheef ta'ee maqaa hagana ga'u ni ulfaata wallaahi jazaakallahu maraafu nama amantaa namaa tokkoof oromummaan jechuun kutaaf samaaf amantaa wal qooduun tokkummaa nuuf hin ta'u jajjabina nuuf hin ta'u nutiif walii galteedha kan irraa eegamu tokkummaadhaan nuti ilaalu wal jaalannee wal kabajnee ka qabu ka dhabe gargaaraa jamaan miskiina harka qabaa yoo moraalee akkas taanee waliin hin deemne wal arrabsuuf amantaa namaatu kun oromoon hin bilisoomtu oromoon hin guddattu dhaloonni qubee kan nu jalaa ol dhufanis maal baratan kanaafuu wanta gaarii yoo dalagne bor ilmaantiin sunis yookaan immoo dhaloonni qubee warri nuuf gadi sunis akkasii bu'aa barachuu danda'a jedheetii yaada kanuma dhaamsi anarraaf qabu kuni oolmaa addunyaa na dabaree haga yuutuubarraa hin jedhin. Maraafu hanga kanatti aansuudhaan viidiyoo sana isinii gadhiisa akkuma isin jedhi kana waa'ee meekaappii fi waa'ee kirismaasa yookaan bara haaraa ilaalchisee amanee yookaan itti kabajee osoo hin taane viidiyoo marginaan waraabadhe kanaafuu yoonni akka hin taane faanaaf akka isin akka hin taane ittiin hin fahamneef lafa duraa dhiifama isin gaafachuu jira kanaafuu kanatti aansuudhaan viidiyoo vlog wantaa saniin waraaba. Isinii gadhiisatti aansuudhaan diraamaa kaa dalagame maybe diraamaa sun paartii qabaachuu danda'aati nafaana dhaabbadhaa laayikii sabskiraayib godhuudhaan mooraalii naaf ta'a isiniin jedha yaada keessan gara koomentiitiin naakaa wanta isin jettan irraa yaada keessan irratti hundaa'ee waan isin barbaadan isin dalaguu danda'a. Har'a akkuma agartan kana kophaatiyyaan jira ogeessi jalaa yookaan immoo abseellee na cinaa hin jiru. Har'a kophaatiyyaan jira. Hanga viidiyoo biraatiin wal deemnutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Horaa bulaa geebana.